Artistii jaalatamaa fi beekamaa kan ta'e Artist Jaamboo Jootee wallee haaraadhaan dhufee jira. Haashamaan harka fuunee dhaggeeffattootaa fi hordoftoonni chaanaalii keenya bakka gara chaanaalii keenyaatti nagaan deebitan suniin jecha har'a immoo odeeffannoo bareedaa fi hedduu kan nama hawwatullee isinii qabannee dhufnee jirra jechuudha. Egaa akkuma beekamu warroonni maatii keenyaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuun gara maatii keenyaatti dabalamaa isiniin jenna. Akkasumas illee laayik gochuun viidiyoo kana immoo sooshaal miidiyaa qabdan hunda isaa irratti illee feesbuuk, teelegiraam akkasumas illee viidiyoo kana immoo kukkutanii tiiktaakii irratti illee akka gadhiistan illee yoo viidiyoo kana sheer godhan artistii keenya jaallatamaa beekamaa kan ta'e uummata Oromoo keessatti jaalatamummaa hedduu kan qabu artistii Jaamboo Jootee sirba haaraa kanarratti illee akka inni namoota hedduu bukkee ga'ullee kan isa gargaarudha jechuudha daawwattoota keenya. Egaa daawwattoota keenya gara odeeffannoo har'a qabadhee dhufeetti isin haa dabarsu. Akkuma hundi keessan iyyuu beektan artistiin keenya jaalatamaa fi beekamaa kan ta'e artist Jaamboo Jootee uummata Oromoo bukkeetti beekamtii fi akkas daran jaalatamummaa hedduu warroota qaban keessaa artistii tokkodha. Keessumaayyuu artistoota warreen duraan kaasanii artistoota gameeyyii uummata Oromoon qabdu warreen jalqaba yeroo sirba afaan Oromoodhaan illee badaan jirre yeroo baasaa turanidha jechuudha. Artistiin keenya kun uummata Oromoo keessatti jaalatamummaa baay'ee hedduu qaba. Haa ta'u malee artistiin keenya kun wallee dhiyeenya kanatti illee takkaatti dhiyeenya kana baasee hin beeku jechuudha. Artistiin keenya kun amma immoo kunoo artistiin keenya kun dhufeera isiniin jechaa jira. Mee akkamittiin simattu isiniin jechaa artistii keenya kana akka inni dafee dhufu yoo barbaadan koomentii jalatti lakkoofsa tokko barreessuudhaan jaalalaa fi simannaa keessanii agarsiisaaf isiniin jira daawwattoota keenya. Egaa akkuma beekamu artistiin keenya kun kanaan dura walloota hedduu akkasumas illee walloota babbareedaa baasaa ture jechuudha. Keessumaayyuu sirbanni dhiyeenya kanattiin dhufe waggaa 9 dura jechuudha daawwattoota keenya. Erga waggaa 9 artistiin keenya kun sirba haaraa baasee hin beeku jechuudha. Egaa kunoo amma immoo isinii deebi'eera isiniin jechaa jira. Innis sirba mata dureen isaa Kiyyaa kan jedhu sirba aadaa shaggooyyee wajjin wal hidhatu qabatee dhufee jira jechuudha artistiin keenya kun. Egaa kan toora feesbuukii isaa irratti jedheen sirba kana qabadhee isiniif dhufaan jira. Mee akkamittiin na simattu sirba kana kan irratti dhufu immoo yuutuub chaanaalii mataa kootii jedhee jira jechuudha. Normaan yuutuub chaanaalii isaa gara koomentii yookaan diskiripshin booksii geessan isinii ka'aa. Kanaaf fudhattanii sabskiraayib gochuu fi hin dagatinaa isiniin jenna. Inni kan biraa artistiin keenya kun yoom dhufa kan jedhuuf illee artistiin keenya kun ammaaf gama kaa'in hin qabu. Yeroo dhiyootti ni eegaa jedhee jira waan ta'eef yeroo dhiyootti akkas eenyullee abdii qabna jechuudha. Egaan daawwattoota keenya artistii keenya kana bukkee dhaabannu cina dhaabannu wallee isaa haaraa inni beeku gaafa inni baasu immoo sirba isaa kana yeroo dhiyoo gidduutti miliyoona hedduudhaan akka geessisu illee abdiin qaba jechuudha daawwattoota keenya. Mee akkamittiin simattaa gaariidhaan akka inni dhufullee abdii qabna jechuudha daawwattoota keenya. Egaan daawwattoota keenya amma xumura qophii keenyaatti waan nu daawwattaniif galatoomaa isiniin jechaa odeeffannoo akkasii yoo barbaadan immoo yuutuub chaanaalii keenya kana immoo sabskiraayib gochuun dagatina. Akkasumas illee laayikii fi viidiyoo kana immoo sheerii sooshaal miidiyaa qabdan hunda isaa irratti illee godhaa isiniin jenna daawwattoota keenya. Egaan daawwattoota keenya odeeffannoo har'a qabannee dhufne kana ture amma dhumaatti waan nu daawwattaniif immoo galatoomaa isiniin jechaa odeeffannoo gama kan biraan amma walitti deemnutti gama kiyyaan nagaatti.